qabeenya aadaadhaaf qabeenya tuurizimii qabnu hirmaannaa uummataadhaaf qooda fudhattootaatiin dinagdeef oolchuudhaan badhaadhina biyyaa keessatti gahee kan inni bahu gochuu jennee qabannee jirra. Haalli teessuma lafaa mataan isaa daawwattoonni naannoo kan dhufanii akka daawwataniif bu'aa guddaa gumaachaa jira jechuudha. Yaa'insa tuuristii dabaluu keessatti gaheen inni qabu guddaadha. Sochii daawwannaa tuuristii biyya keessaa jajjabeessuuf kakaasuuf. Rifoormii akka biyyaatti taasifameen walqabatee jijjiiramoonni imaammata damee turizimii irratti taasifaman bu'aalee hedduu fiduu irratti argamu. Jijjiirama taasifameen qabeenya turizimii Itoophiyaa misoomsuu fi beeksisuun madda galii akka ta'uuf hojjetamaa jira. Keessumaa bakkeewwan hawwata turizimii haaraa misoomsuu fi kanneen duraan jiran haaressuun qabeenya turizimii biyyattii dhokatee ture mul'isuun Itoophiyaa biyya turistoonni daawwatanii fi filatan taasisuun danda'ameera. Baay'inni turistootaas kan yeroo kamiyyuu caalaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa jira. Dureeyyoonnis damicha irratti hirmaachuun hojjetanii ofiis biyyas fayyadamuu gochuu akka qaban taasifamaa jira. Qabeenyaawwan turizimii misoomsuun hojiirra oolaa jiran keessaa hedduun naannoo Oromiyaatti kan argamani. Oromiyaa keessatti iddoowwan ga'umsa turizimii kanaan dura hin beekamnee fi osoo hin misoomin jiran baay'ee adda baasuun misoomsamaa jiru. Naannichatti bakkeewwan misoomanii daawwannaaf banaa ta'an keessaa pirojektoonni akka holqa Soofumar, Beenuunaa, Wanciifaa akka fakkeenyaatti kan heeramanidha. Bakkeewwan kunis heddumminaan misoomuu irratti argamu. Qabeenyawwan turizimii misoomanii daawwatamaa jiranii fi misoomaa jiran kaanis uummanni biyya keessaa fi alaa dilbii jiru kana baree akka daawwatuuf hojiin beeksisuu fi dhaadhessuu akka hojjetamuuf kaayeffatamee jilli garee miidiyaalee fi hojjettoota biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa irraa walitti dhufe qindoomina biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaan paarkiiwwan gaarreen Baalee fi Dirree Sheekanaa Useen daawwateera. Baddaa kana keessatti akkuma ilaaltan bu'aa bahii hedduutu jira. Gaarreen wal qabatu Arsii fi Baalee kan ta'an ol ka'ii isaanii sirrii galaanaa irraa meetira 4,000 ol ta'an 10 oltu jira. Isaan kun immoo tokkoffaa iddoo daawwannaati. Lammaffaa immoo iddoo namoonni irra dhaabbatanii bakka adda addaa ilaalan jechaadha. Kanaaf haalli teessuma lafaa mataan isaa daawwattoonni naannoo kan dhufanii akka daawwataniif bu'aa guddaa gumaachaa jira jechaadha. Kan biraa haala biqilootatii fi bineensota ilaaluu dandeenya. Baddaa kana keessatti keessattuu jeedala fardaa arganna. Jeedalli fardaa biyya keenya keessatti warra argaman keessaa ishee tokkodha jechuudha. Iseen kun immoo daawwattoonni gara paarkii biyyoolessaa gaarreewwan Baalee ennaa dhufan jalqabaaf sammuu isaaniitti kan dhufu maanni jeedala fardaati jechaadha. Kan sooratan tuqaa fi hantuuta gosa tuqaa fi hantuuta 47 ol ta'an baddaa Baalee keessatti argaman. Isaan kun immoo naannoo kanatti jiraachuu isaaniitiif baddaan kun isaaniif iddoo murteessaadha jechaadha. Kanaaf baddaan Baalee kun akka salphaatti waan waamamee dhumu waan hin taaneef daawwattoonni naannoo kana dhufan qabeenya amma tuqni afran kana haala teessuma lafaa biqiloota bineensotaa fi qaama bishaaniitiin wal qabatee wanni jiru akka isaan hawwatan godhee jira jechaadha. Piilaarii guddina dinagdeef bu'uura ta'uu danda'anii 5 jedhamee kan qabatame keessaa turizimiin tokko ta'ee turizimiidhaaf xiyyeeffannoon addaa kennamee akka irratti hojjetamuu fi kallattii kennameeni. Akka naannoo keenyaatti nus hojii kana qabannee hojjechuutti gallee jirra. Kanaaf maandeetiin mana keenyaa inni guddaan akka galmaatti qabannee kan jirru, akka mul'ataatti qabannee kan jirru qabeenya aadaadhaaf qabeenya turizimii qabnu hirmaannaa uummataadhaaf qooda fudhattootaatiin dinagdeef oolchuudhaan badhaadhina biyyaa keessatti gahee kan inni bahu gochuu jennee qabannee jirra. Kanaaf haaluma kanaanii hojiin nuti gama kanaan hojjechaa jirru yoo ilaalle sadarkaa jalqabaatti manni keenya hojii gurguddaa gama kanaan 2 hojjeta. Kanaaf tokkoffaa kanneen kana dura turan qabeenya kana dura qabnu misoomsuudha. Qabeenya turizimii qabnu bakka ga'umsa turizimii mijessuudha. Inni lammaffaan immoo qabeenyuma turizimii yookiin misooma qabnu haaraa daangessinee adda baasnee misoomsinee walumaa gala faayidaaf akka inni oolu gochuudha waan ta'eef kanaaf haala kanaan irratti hojjechuu jalqabnee kan jirru ta'uudha. Isa kanaaf yoo xiqqaate yeroo gabaabaa kana keessatti bakka ga'umsa turizimii gara 600 ta'an adda baasnee daangessinee haalli nuti ittiin misoomaaf oolchuudhaaf deemaa jirru bal'aan isaan jira waan ta'eef kun hojii guddaadha jennee ilaaluu dandeenya. Eerpoortiin Baalee keessa jiru, magaalaa Roobee keessa jiru har'a nama dhufee Baaleen daawwachuu barbaaduuf carraa bal'aa uumee jira. Kun mataan isaa misooma jijjiirama kana asitti argame
yaa'insa turistii dabaluu keessatti gaheen inni qabu guddaadha jechaadha. Baaleettis Baalee Bahaattis gaafa laaltu waa guddaa dabaleera. Misooma wajjin wal qabatee daandiiwwan kaleessan turre har'a jira. Holqa Soofumar dhaquudhaaf duraan daandiin irra deemaatiin hin turte daandii hin beekama daandii akkamii akka ta'e har'a aspaaltiin Soofumar gahee jira. Inisheetiiviiwwan mootummaa kennaa gurguddaan ammoo hojiin misoomaa kan xumuramee banaadhaa hin tahin wanni jalqabame abdii kan kennu gurguddaan isaa jira jechaadha. Kanaaf kaleessa dheebuu misoomaas qaba Baalee. Qabeenya uumamaa baay'ee qaba bakka daawwatamu iddoowwan hawwata turistii baay'ee qaba akkasuma immoo dheebuu misoomaa qaba jechaadha. Har'a dheebuu misoomaa sanillee jijjiirama kanaan bahaa jira. Paarkii gaarreen Baalee dhaqanii daawwachuun miira addaa namatti huuma. Magaalaa Roobee ka'uun magaalaa Gobbaa qaxxaamuranii gaara Sannatee daawwachaa bantii tulluu diimtuu irra ba'uuf waan samiitti ol deeman namatti fakkaata. Bantii tulluu kanarra dhaabbatanii gamaa gamanatti bakkee hedduun ni daawwatama. Gaarri kun dhugumatti daawwatamee hin quufamu. Baay'ee nama bashannansiisa. Qalbii namaa booji'a. Waa'een diilallummaa isaa silaa hin dubbatamu. Akkaan diilallaa'a. Kunis simboo biraa itti huumeera. Bakka kana deemuun dura uffata furdaa uffachuun of qopheessuun dhaamochaaf akka hin saaxilamne nama oolcha. Kaayyoon sagantaa kanaa waggaa waggaadhaan guyyaa turizimii addunyaa akka biirootti akka naannoo Oromiyaatti ni kabajna. Yeroo guyyaa turizimii addunyaa kana kabajnu qaamota qooda fudhattoota seektara kanaa hojjettoota biiroo caasaa sadarkaan jiru wajjin ta'uudhaan naannoo keenya godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti waggaa waggaadhaan kabajna jechuudha. Kanaaf bara kana godina Baaleetti wanni kabajnuuf yaa'insa turistii biyya keessaa keessattuu sochii daawwannaa turistii biyya keessaa jajjabeessuuf kakaasuuf daawwannaan biyya keessaa akka jajjabaatuuf hawaasni hubannoo akka argatuuf hawaasni naannoo kanaa qabeenyi guddaa waan as jiruu fi daawwannaa biyya keessaa jajjabeessuudhaaf galiin asirra akka argamuuf carraan hojii akka babal'atuuf kan kaayeffate jechuudha akka waliigalaatti kaayyoon sagantaa kanaa. Hambaalee yuuneeskootti galmaan keessaa isa tokkodha jechuudha. Bakki nuti itti argamnu kuni paarkiin gaarreewwan Baalee kuni yeroo ammaa kana yuuneeskootti galmaa'ee jira jechuudha. Erga yuuneeskootti galmaa'ee asitti xiyyeeffannoon inni argatee fi hojii misooma naannoo kanatti gaggeeffamaa jiru. Daawwattoonni illee gara kana dhufanii daawwatan baay'inaan dabalaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Sagantaan kun illee kana giddu galeessa godhatee hambaa qabnu kana qabeenya asitti qabnu kana qabeenya uumamaa bal'aa asirra jira. Bineensonni adda addaa asirratti argamu, simbirroonni adda addaa asirratti argamu. Isarra kan darbe immoo qabeenya uumamaa mataasaa naannoo kanarratti kan argamu qilleensumti jiru mataasaa qabeenya guddaadha jechuudha. Inni kun biyya keenya addunyaa irratti beeksisuudhaaf carraa guddaa kan uumu ta'uu isaati jechuudha. Yeroo ammaa kanallee turistoonni biyyoota adda addaa irraa gara kana dhufanii kan daawwatan baay'ee ta'uu isaanii ragaa baay'ee ni agarsiisa jechuudha. Hojiiwwan misoomaa garaagaraallee naannoo kanarratti yeroo ammaa kana hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati. Haroon Garba Gurraachaa haroowwan gaara baddaa Baalee irratti argaman keessaa isa guddaa fi gadi fageenya qabudha. Faayidaan isaas akkasuma guddaadha. Iddoon amma jirru kun Pilaatoo Sannatii keessatti iddoo addaa Gabra Gurraacha jedhamu. Gabra Gurraacha jechuun haroowwan baddaa paarkii biyyoolessaa gaarreewwan Baalee jiran keessa isa tokkodha. Waggaa guutuu haroowwan jiran naannoo 53 fi haga 56 ta'anii isaan keessaa inni guddaan isa kana jechuudha. Bu'aan haroowwan kanaa isa guddaadha. Haroowwan kun keessattuu simbirroota baqatanii ardii Awurooppaa fi Eeshiyaa irraa kiiloomeetirii 8,000 ol dhufaniif iddoo wal hormaataa fi iddoo jireenyaati jechaadha. Simbirroonni gosaan 310 ta'an qorannaa adda bahanii jiranii isaan kana keessaa 6 immoo biyya keenya keessa warra argamanidha. Kanaaf iddoon kun jiraachuu simbirroota baddaa kanaatiif bakka guddaa qaba jechaadha. Turizimiin baddaa kanaa daran kan guddataa jiru keessattuu qomaa bishaanii baddaa kana jiruu fi simbirroota wal qabatee waan jiru jechaadha. Haroowwan kun dabalataan burqaa laggeen 40 olii uummata gad-jallaa miliyoona 30 hanga 40 jiraniif jireenya isaaniitti kan hundaa'e jechaadha. Keessattuu laggeen guguddoo 5 Gannaalee, Walmeel, Dumaal, Waabee Shabalee fi Weeb jallisiif ta'ee tajaajila biraatiif elektiriikii dabalatee jechaadha. Kan kennan ka'umsi isaanii haroowwan baddaa kanaati jechaadha. Kanaaf muummeen bishaanii baddaa Baalee jiraachuu uummata hedduu miliyoona 34 saniif baay'ee murteessaadha jechaadha. Bal'inni haroo kanaa naannoo hektaara 3ti. Gadi fageenyi isaa immoo meetira 12 kan hin caalledha hanga amma jirutti jechaadha. Garuu qorannaa guddaa barbaada. Akkuma ilaaltan naannoo isaa sochootudha. Inni kun immoo bonaaf ganna garaagarummaa qaba jechaadha. Amma fakkeenyaaf sa'aatii bonatti deemaa jirrudha jechaadha. Sa'aatii gannaa hanga tulluuwwan naannoo kana jirutti hin uwwisu jechaadha. Inni uwwisaa gara hektaara 5tti illee ol guddachuu danda'a jechaadha. Garuu waa'ee baddaa kana keessatti waa'ee haroo ennaa haasofnu
haroowwan guguddaa kanneen akka Xaanaa, Biyaata, Shaalaa haasa'uu miti. Kun amma bu'aa isaatiin wal qabatee waan jirudha. Haroowwan 53 hanga 56 kan jennu kun akkaataan isaan inni turizimii keessatti yookaan immoo jireenya bineensotaa keessattuu hantuutaa fi tuqaa akkasumas simbirrootaaf tajaajila inni kennu wal qabateeti malee haroowwan kun haroo guguddaa sanii miti, haroo xixiqqaadha. Garuu bu'aan isaanii guddaadha jechaadha. Gaarreen Baalee gaara Sannatee irratti kan nuti argamnu. Mee akkami daawwannaan akkamitti ilaalte? Egaa daawwannaan kun daawwannaa baay'ee bareedaa galtee iddoowwan ga'umsa tuuristii misoomsuudhaafis sadarkaan kanaan dura bakkeewwan hawwata tuurizimii misoomanii gurguddatanis kanumarraa ka'eeti waan ta'eef haala gaariidhaan kan qindaa'aadhaa fi karaa hojii misooma gabaa tuurizimii geggeessuudhaaf galtee guddaa kan ta'u jedhee tallaala. Qabeenyi Oromiyaan qabdu amma ammaatti sirriitti irratti hojjetameetoo waan irraa argamus itti fayyadamaa jirtu. Kanaaf ammami bu'aa qaba jettee yaadda? Egaa akkuma beektanii muuxannoowwan iddoo ga'umsa tuuristii naannoo Oromiyaa keessatti gurguddoon misooman kan akka Wancii yoo fudhannee, kan akka Holqa Soofumar yoo fudhannee, kan akka Beenuunaa kana yoo fudhannee akkasumas bakkeewwan biroon misooma gurguddaadhaan muuxannoo ta'an kan ka'umsi isaanii inni guddaan hojiiwwan misooma gabaa yookaan immoo hojii piroomooshinii akkanaa kanatu akka inni mootummaan xiyyeeffannoo guddaa itti kennee iddoowwan ga'umsa tuuristii naannoo keenyaa kana bal'inaan akka isaan misoomanii fi kallattii agarsiisaa ture jechaadha. Kanaaf daawwannaawwan akkasii kun iddoowwan ga'umsa tuuristiin keenya akka yaadataman, akka argaman, ija yaa'insa tuuristii akka ta'an, ija xiyyeeffannoo mootummaa akka ta'anii fi hojiin keessattuu miidiyaadhaan deeggaramee hojiiwwan dhaabbilee piroomooshinii gurguddaadhaan akkasitti hojjetamu kun mootummaan akka inni dammaqee naannoo hawwata tuuristii kana qaamoleen qindoominaas qophii guddaa taasisanii akka isaan misoomsaniif kallattiidhaa fi galtee guddaa kan ta'udha daawwannaan akkasii kun. Qabeenya turizimii Baalee horatee qabu kan biraa immoo Godambaa Gamoo Dirree Sheekanaa Useen godina Baalee Bahaa Aanaa Gololchaatti argamudha. Godina kanatti bakkeewwan hawwata turizimii namtolchee fi uumamaa biroos hedduutu argama. Dirree Sheekanaa Useen waggaatti yeroo lama uummata miliyoonaan lakkaa'aman godinaalee garagaraa keessaa akkasumas naannoo garagaraa keessaa dhufanii asitti kan daawwatan kan laalan bal'aan isaa jira. Gaafa kana jennu immoo turizimii kana laalanii deemuu qofa osoo hin taane immoo iddoo seenaa kana laalanii deemuu osoo hin taane maal gochuu qabnaa innee mootummaa waliin illee dubbachaa irraa jechaadha. Mootummaa illee karoora isaatti baasanii gara misoomatti galchuu keessattuu naannoo kanatti maabiraatiin gammoojjii hagana faggaatu kana keessatti ifaan soolaariidhaa ifuu qofni kanaaf rakkoo siistamaarraan ala kan ta'een wanni hundi kan guutame ta'uu isaati. Inni biraa daandiidhaan illee wal qabatee daandiin yeroo gabaabduudhaan boodatti ispaaltii kan uwwisatu ta'uusaa keessattuu dhaabbata chaayinaatiif kennamee hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati. Inni kunis waan turizimii san harkisuu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eedhaaf karaa kanaan laaluun ni danda'ama. Turizimiin akka guddatu karaa itti baasee daandii itti baasee fakkeenya Holqa Soofumar waan guddaa irratti dalaganii uummanni akka nama biyya alaas dhufee laalu waan guddaa irratti ijaaranii turizimiin akka guddatu naannoon tun akka guddattu godhaa ture. Kanaaf biyya tana keessatti ammoo bakka baay'eetu jira. Ka akka Dirree Sheek Huseen, ka akka Dilbanuur, ka akka Soofumar Hammarraa bakka baay'eetu jira kan yaadaman illee waan baay'ee qaba. Laga gugurdaa qaba, bineensota gugurdaa qaba, laggeewwan fakkeenya akka Gannaalee, ka akka Waabee, ka akka Weeb laggeen kana maratu qaxxaamuree taraa kana hunda isaa beeksisuuf mootummaa yeroo ammaa xiyyeeffannaa irratti godhee fuula gara Baalee gara galfatee asumaan mootummaa keenya galatoonfachuu barbaanna. Maaliif Baalee dagatamte turizimiin aadaan seenan duudhaan isaanii hundi dagatame yeroo ammaa ammootuyyuu fuula itti garagalchee mootummaan waa baay'ee dalagaafii jira jechuudha. Waggoottan muraasa darban hojiiwwan bakka ga'umsa turistootaa misoomsuu, eegumsa nageenya turizimii, eegumsa misooma hambaalee, fayyadamummaa hawaasa naannoo hawwata turistii jiraatanii, tamsaasa odeeffannoo, qorannoo gabaa fi piroomooshinii akkasumas qulqullina tajaajilaa irratti hojii xiyyeeffannoon hojjetameen biyyis ta'ee naannoon Oromiyaa faayidaan damicharraa argamu akka dabalu taasiseera. Adeemsi kun kana duran turre jijjiirama kana keessatti kan dhufeedha jechuudha. Gama biraatiinis infraastiraakchariidha. Infraastiraakchariin turizimiidhaaf barbaachisan infraastiraakchariin jiraatu taanaan ammamuu yaa'insi tuuristiidhaa jiraate milkaa'inni dhufuu hin danda'a waan ta'eef kanaaf kan nuti qabnu baay'een isaa daandii hin qabu, bifa wal fakkaatuun bishaan hin qabu, ibsaa hin qabu. Kanaaf hojii bara darbe kana keessa yookiin baroottan darban kana keessa hojjenneeni bakka ga'umsa turizimii 80 ol ta'an
isaan kaan bishaan akka argatan, isaan kaan ibsaa akka argatan, isaan kaan immoo daandii bonaa argachuu akka danda'an irratti hojjennee kan jiru ta'uu isaa ilaaluu danda'ama jechuudha. Kanaaf kun milkaa'ina guddaadha jennee ilaaluutu danda'ama. Kana qofas utuu hin taane yoo xiqqaate waggoottan darban irraa kaasnee akka kallattiitti qabannee kan jiru tokko tokkoon aanaadha bakka ga'umsa tuuristii tokko qabaachuu danda'utu irra jiraata kan jedhudha. Kanaaf aanaaleen Oromiyaa keessa jiran hundumti isaanii magaalotas dabalatee bakka ga'umsa tuurizimiidha tokko tokko hundeessuu kun minimamiidha malee akka isheetiifitti qabannee irratti hojjechuu qabna jennee kan karoorsineedha malee aanaan tokko tokko qabaachuu jechuu miti. Kanaaf aanaan sanarra darbee bakka ga'umsa tuuristii hedduu qabullee jira waan ta'eef kanaan haala kanaan irratti hojjechaa kan jiru ta'uu isaadha. Isa kanaaf yoo xiqqaate aanaaleen keenya baay'een bakka ga'umsa tuurizimii hin qabu, gandooleen keenya baay'een bakka ga'umsa tuurizimii hin qabu. Kanaaf bakka ga'umsa tuurizimii qaban kana tokkoffaa beekanii misoomsuu danda'utu irra jiraata. Hirmaannaa uummataadhaan keessumaa tuurizimiin kan ittiin milkaa'uu danda'u jedhee akka mootummaatti qabatamee kan jiru imaammanni tuurizimiidha. Ministeerri tuurizimii bara 2001 baase kan jedhu bajeta mootummaa irratti kan xiyyeeffate miti. Kanaaf abbootiin qabeenyaa investoroonni adda addaa bakka ga'umsa tuurizimii misoomsuu irratti hojjechuudhaa fi dinagdee biyyaadhaaf oolchuu qabu, hojii dhabaattiin hojiitti galchuu qabu kan jedhu kallattii mootummaan qabatee jirudha waan ta'eef haala kanaanis itti adeemaa abbootii qabeenyaa jajjabeessaa keessumaa isheetii muummicha ministeeraa keenya keessatti abbootiin qabeenyaan baay'een isaanii kan keessatti hirmaachaa jiran. Akka Oromiyaattis qabannee kan jiru jechuudha. Kan Oromiyaas yoo fudhanne keessatti hirmaachaa kan jiran. Fakkeenyaaf mandara Harsadee, Hora Harsadeedhaan beektu mandara Hora Harsadee irratti iddoo sanatti loojiiwwan adda addaa akka jiraatan abbootiin qabeenyaa achitti dinagdee isaanii dhangalaasanii galii guddaa irraa argachuu akka danda'anii fi hojiin guddaan hojjetamaa kan jiru ta'uu isaa ilaaluutu danda'ama. Iddoo adda addaattis wanciisa fudhannu iddoo baay'ee fudhanne haala kanaan hojjetamaa kan jiru ta'uu ilaaluu danda'ama waan ta'eef kanaaf haalli sochii tuurizimii naannoo keenyaadha dadammaqaa jira jechuu danda'ama. Tuurizimii kana mootummaan jajjabeessee tuurizimiin akka cimu, addaaleen jilaa akka eegamu, haaromsi aadaatiin seenaan uummataa akka deebi'u godhamaa keessatti hojii bal'aa hojjechaa jira jecha. Kanaafuu addaaleen jilaa eegamaniitiin misoomsaa kan jiru ta'u. Iddoowwan hambaaleen gurguddoon akkasii kun yeroo galmeeffaman eegumsii fi kunuunsi barbaachisaan kennamuufiin dirqama jechuudha. Isa kana hojjechuudhaaf gama biiroo keenyaatiin keessumaa hojiin hubannoo uumuu bal'inaan kennamaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Inni kunis hawaasa bal'aa dabalatee qooda fudhattoonni as keessatti gahee adda addaa qaban waan jiraniif isaan wajjiniin taa'amee akkaataa kamitti kunuunsuun danda'ama, akkaataa kamitti eeguun danda'ama, qabeenya har'a nurka gahee kana immoo dhaloota dhufutti akkamittiin dabarsina kan jedhu kanarratti hojiin hubannoo uumuu bal'inaan kennamaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Qabeenya hawwata tuurizimii misoome kana qabeenya guddaa itti bahee misoome kana akka daawwattoonni biyya keessaa biyya alaa akka daawwatan achirra galiin akka argamu hojiin beeksisaa sirriitti hojjetamaa jira. Dooktar Abiyyi baay'ee lubbuu teenya ol galateeffannaa keessattuu dhufee laalee rakkoo baalee qabdu keessattuu hiikuuf inni seenuun isaa baay'ee galateeffanna. Isbaaltii dur kiiloo 4 nutti seentii baalee isbaaltiitti bahu kiiloo 4 nutti galchuudha diina jechuudha jedhan san miilan deemee laalee isbaaltii haga hilqa soofumari fidee gindiriifillee hojjechaa waan jiruuf baay'ee galateeffannaa jedha. Jijjiiramaan booda hojii bal'aa hojjetameen paarkiin gaarreen Baalee hambaa uumamaa addunyaa ta'ee dhaabbata mootummoota gamtoomanii yuuniskootti galmaa'uu isaatiin jijjiiramni kun argamuu danda'eera. Iddoowwan ga'umsa tuurizimii kana tuuristoonni dhufanii akka daawwatan gochuudhaaf jalqaba hojiiwwan bu'uuraalee misoomaa tuurizimii irratti xiyyeeffatan gahee guddaa qabu jechuudha. Amma haala qabatamaa naannoo keenyaatiin keessumaa kibba Oromiyaa kanarratti yoo kan laallu taate wantoonni asirratti hojjetamaa jiranii tuuristoonni akka isaan dhufaniidhaaf baay'inni yaa'insi tuuristii naannoo kanarratti illee akka dabaluuf carraa guddaa kan uume ta'uu isaati jechuudha. Maaliif naannoo kanarratti amma kanaan dura misoomni daandii akka kanatti gaggeeffamaa hin jiru. Kana bira kan darbe immoo bu'uuraalee misooma bal'aanis gaggeeffamaa jiru jechuudha. Inni kun immoo tuuristoonni akka dhufaniif carraa guddaa kan dabale ta'uu isaati ammayyuu jijjiirama guddaatu jira jechuudha. Fakkeenyaaf erga saayitii yuuneeskoo ta'eetii hambaa addunyaa ta'ee galmaa'een boodaa fi dura irratti garaagarummaa guddaatu jira jechuudha. Maaliif akka beekamuuf carraa guddaa waan baneef jechuudha. Bu'aa hagaman jenne bu'aa qabaaf keessattuu diinagdeen uummata naannoo kanaa jijjiiramuudhaaf beekamtii argachuudhaan Baalee keessatti hulqi Soofumar qofaami dirree Sheek Huseen qofaami bakkita hawwata hedduu qabdu tuurizimii qabdu if keessaa qabdi. Kana maraayyuu beeksisuuf Baalee bahaatiif carraa guddaadha jedha. Dilbiiwwan sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'an akkanaa qabaachuun biyya keenyaafis ta'ee naannoo keenyaaf carraa guddaadha. Carraa argame kanatti fayyadamuun dilbiiwwan biroo misoomsuu, kunuunsuu fi beeksisuu akkasumas carraa hojii dhuunfaa fi waldaalee dargaggootaaf uumuun danda'ameera. Bara koronaa dura daawwataan gara paarkii biyyoolessaa gaarreewwan Baalee dhufu giddu galeessan guyyaatti 26 ture.
Sa'aatii ammaa kanatti immoo 41 gahee jira jechaadha. Waggaa tokkoo fi hanga lamaa keessatti yeroo ta'utti immoo daawwataan jiddu galeessan 181 ol ta'u baddaa Baalee kana yookaan immoo paarkii biyyoolessaa gaarreewwan Baaleetii fi hawwata naannoo kana jiru daawwata jennee karoora keessatti qabamee jira jechaadha. Kanaaf baddaan Baalee kun tokkoffaa biyya beeksisuu keessatti, lammaffaa immoo dinagdee biyyaa guddisuu keessatti gumaachi inni qabu akka salphaatti waan laallamuu danda'u miti jechaadha. Keessattuu saammaa kanatti mootummaan xiyyeeffannaa guddaa kenne bu'uura misoomaa turizimii fi kan biraallee hedduu dalagaa jira. Akkasumas eegumsi kun paarkichaallee baay'ee dabalaa jira jechaadha. Kunniin ida'amanii guddina turizimii naannoo kanaatiif gumaacha guddaa waan kennuuf haga yaadnuu fi haga amma beeksisamaa jiru kana olitti guddachuu akka danda'u abdii guddaa irraa qabna jechaadha. Iddoowwan ga'umsa turizimii qabnu hundumarratti simannaan daawwattootaaf turistootaaf qorattoota adda addaatiif kennamu karaa pirootokoolii simannaa aadaa uummata Oromoo giddugaleessa godhateen jechuudha. Guutummaa Oromiyaa irratti kan gaggeeffamaa jiru. Inni kun immoo iddoo san daawwachuu duwwaa odoo hin taane uummanni Oromoo aadaa akkamii qaba? Akkamitti nama simata? Keessummaa akkamitti simata? Biyya alaatii haa dhufu, biyya keessaa haa dhufu, akkamittiin simatamee hammanni dhufee daawwatee galutti waan sana miimuura akka inni godhu jechuudha. Deebi'ee akka dhufuufillee carraa guddaa akka uumuuf inni kun bal'inaan hojjetamaa jira jechuudha. Akka godina keenyatti egaa ardaaleen jilaa kun misoomuu jalqabanii asillee irratti waldaa tokko ijaarree waldeenyi irraa fayyadamaa jira jechaadha. Akka dirreetti jechaadha. Waldaa tokko asitti ijaarreetti irraa fayyadamaa jira. Hojjettoonni asitti qaxaramaniitiin irraa galii argataa jiru. Daawwachiistonni tuurgaayidiin jiru asittillee jiru. Soofumatti illee jiru jechuudha. Soofumarratti waldaa lama ijaarree waldaa tuurgaayidii daawwachiisatii fi waldaa buunaaf shaayii jennee daawwachiisanii achitti galii isaanii irraa galfataa jiru jechuudha. Hojii dhabummaa hir'isutti hojii dhabeedota hojii kennuu irratti gahee guddaa taphataa jiru. Turizimii cimsuun dinagdee biyyaatiif akkuma biyyaatti illee gaafa laaltu ati bara addunyaan waa baay'eedhaan kan nu durseetiin hin deeme warraaqsa industirii addunyaan dhaqqabatinu akka carraa tahee hin dhaqqabanne. Wanni bakka kaleessa addunyaan nu gatte san gahuudhaa dandeenyuun waan qabduuni jecha. Kan qabnu kun immoo iddoowwan hawwata turizimiiti. Iddoo hawwata turizimii kana akkamitti madda dinagdee gochuudhaa dandeettaa waan jedhu waa fakkaatu qabeenya qabdu addunyaatti beeksisuudha. Addunyaan akkasirraa bitatu godhuudha. Iddoowwan hawwata turizimii kan kee turistiin dhufeetiin hin deemu aadaadhaan walitti hidhuudha. Qabeenya Baalee keessatti argamu, midhaan Baalee keessatti argamu akka inni qabatee deemu gochuudha. Isa dhufe immoo achitti gaafa wannoo jedhu kan dhufne illee dhufuudhaaf akka hawwu gootaa jechaadha. Inni sun turistiin gaafa yaa'iinsi isaa dabalu maal buusee deema qabeenya biyyatti dhufu saniif buusee deemaa jira jechaadha. Kun ammoo qabeenya biyya kanaa dinagdee biyya kanaa sochoosu qofa osoo hin ta'in GDP biyya kanaa jijjiiruu keessatti illee akka sagantaa dameewwan gurguddaa guddina biyya kanaatitti qabame keessa dameen industirii turizimii bakka guddaadhaa qaba. Dabalataanis bakkeewwan hawwata turistii misoomsuu beeksisuu fi galii irraa argamu guddina biyyaa fi naannoof oolchuuf paarkiiwwan haaraa godinaalee garaagaraa keessatti argaman adda baasuun daangeffamanii hojiin misoomsuu fi kunuunsuu hedduminaan hojjetamaa jira. Hojiin gama kanaan hojjetamu qabeenya turizimii uumamaa fi namtolchee jiran hojiirra oolchuun galii guddisuu fi carraa hojii bal'aa uumuun dinagdee naannichaa akka utubu akkasumas madaalliin uumamaa akka eegamu taasifamaa jira. Walumaa galatti bakkeewwan hawwattoota turizimii Oromiyaa qe'ee filatamaa turistoota addunyaa akka ta'anii fi xiyyeeffannoon hojjetamuu irratti argama. Kabajamtoota daawwattoota qophii miidhagina keenya qophii har'aaf qindeeffanne asuma irratti goolabna. Qophii itti aanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii.